Gaafini deebistaa maallaqa kadhiyoon tanaa isin hojii walirra siyaaqna. Gaafina kanatti. Dhiis rakkoon qabu siifin kana. Naama ni saayiba keetii. Kanatti gaafin. Gaabinaa takka keessa nama afurtu jira. Nama afuran sanii fi faantaa firii sadii fidanii hundee isaaniitiif immoo tokko tokko wal geetti. Warra achi keessa jiru nama afurii faantaa firii sadii fidaniif tokko tokko wal geeja. Jarri afran sunis tokko shifeera makiinaati. Tokko immoo raddaatidha. Takka immoo jaartidha. Tokko immoo obboleessa jaartiiti. Afurii mi jirra kun. Gaafii tana yoo rabbi silaafa isin deebistaa. Badhaasaan kee samii irratti liqii walirratti kan badhaasan. Bakka tokko obboleessi jaartii firsan. Obboleessi jaartii firsanii. Obboleessi jaartii? Nama sadii gabbinaa keessa oolmaa galatti. Nama sadii jira. Nama sadii jira. Obboleessi jaartii firsanii. An arganne ko. Dhabde. Tanuma dhiyoon tanaan si kannoo. Maal boorra deebi callaa yaaluun qabu? Carraa yaaluun qabdu? Maal jechuun? Dhiisa na dhabdeeti. Sanuu dhiifatu saamnaa miti. Irratti hirmaadhaa akkana jetti gabbina takka keessa nama afurtu wajjiira. Shifeeraa fi jaartii shifeeraatii fi raddaatii fi obboleessa jaartii shifeeraa ja'a. Faantaa fir sadii fidanii fi tokko tokkotti wal ga'ee ja'a. Maallaqa qofa nan gaafatina badhaasa. Rabbi isin haaffisee irratti hirmaadhaa isin badhaasa qofa nan gaafatina. Salaamu alaikum.